manatti boojitoona narkutte shanqatee damma. Ija baasanii. Ela nana sana dhaggeeffadha bocamada. Maal taatan? Ela sinisaa dedamitu dhaggeeffadha. Akka namaa ganama ayyaana waggaasii ollaa waamna buna dhaabna dheetiin kunuu dhaqee fooffidu. Ishoo gaarii goote sanii. Kunuu waan nuti dabalee nagartan. Qarshii foonii fuudhadhee manaa bahe biiraa lama qofa keessaa dhufe kun waaqni na arga lafti na arga. Biiraa lama qofa keessaa dhufe. Akkamitti maqaa dhiiraa balleessita gurbaa ayyaana waggaati? Maalin godha filannoo biraan qabu? Filannoo biraa akkamitti dhabde gurbaa? Meeshaan qaalee waan hunduu qaalee akka qaalee hin beekne. Si qofatti miti nama hundi. Carraaqot! Ani carraaqot! Tasgabbaay. Ati mee tasgabbaay. Ani yeroo hundumaa maali sitti moo? Dhadhageessu isin jedhe abbaa warraa yoo abidda ta'ee dhufe ati immoo bishaan taatee qabbaneessi jiraadhu waliin siin hin jenne. Kunoo ganama odoo jireenyaa laatte amma garaa duwwaatti dhugee sana kana ta'an. Haa ta'uu callisi amma hin fayyida. Gaaddise. Nuti sollaa keessan. Isin sollaa keenya. Nuti ollaa gaariidha waliin. Sinii galee. Ateesi balleessa qabda. Otoo nyaachisin namicha kana ergitee garaa duwwaatti dhugee gubatee dhufee sirratti obbaafa. Atees immoo naman dhugaatii dhugdee maatii jeequun maaliin sababii. Ihoona dhugaa kunoo ani Akkana. Mee akka gootan egaa namatti tola dhiifama gaafachuun keessa. Amma ilaa wanuma jiru walumaan nyaanna walumaan dhugnaa gataa. Eenyaa naannoo qopheesse maaloo kottee. Isaa lakki ijoolleen korifatanii mana taa'aa jiru. Isaanis tasgabbeessee mana isin sineega isin humti qottaa. Tole innoo yaada. Akkasuma. Wayya jettanii. Maarree. Maaloo gaggeessu. Ihoona raawwataa garaa keessan. Mataana koree. Jedhaa. Akka dhufne qabina. Akkuma viidiyoo argitan jechuudha. Viidiyoon ishee diraamaa hojjettee hundaafiyyuu diraamaadha argitanii jirtu jechuudha. Diraamicha argitanii jirtu moo hin argine? Yoo hin argine liinkii jala isinii kaa'aa as jala koomentii na barreessa koomentii keessan jala isinii kaa'ee dhattanii ilaaltu. Ani garuu bakka hayyuun haasofte duwwaa keessaa muree fidee bakka hayyuun jirtu kana na jaallachiisa. Beektanii bakkuma hayyuun jirtu malee dhaqee ilaalu. Viidiyoo wallaahi. Bakka hayyuun jirtu deemee ilaala. Bakka hayyuun hin jirre cirumayyuu deemee dhaqee ilaala. Jinnii qabdii jedhani hayyuun. Jinniin hayyuu keessa jirtu natti seente na fakkaata. Sheexanni natti seentee jirti. Waa malee miti. Bakkuma isheen jirtu na jaallachiisa. Yoo isheen keessa jiraatte viidiyoo sana ilaaleen xumura. Yoo isheen keessa hin jiraatte ilaaleen xumura. Hundinuu onneen hafuu ta'e ta'innaa akka moorri nama akka kooti jirtu. Namni akka koo bakka hayyuun jirtu ilaalu jaallattan jirtu. Wallaahi. Kunan jaalladha na fakkaata. Hayyuu si jaalladha ta'innaan. Wayii aniin kun illee nama jibbu bara. Aniin kun nama jibbu garuu aniin beeku onnee kiyya jaallata. Afaan kiyyatu deddeema malee onnee kiyya hayyuu nama jaallatti natti fakkaata. Jechuun bakka isheen jirtu ilaaluun natti tola. Mee warra akkasii yoo jiraattan koomentii barreessaa. Warabbii koomentii xaafamee ilmaan xiyya dhugaa. Nagaa sin gaafadhe, salaamata sin gaafadhe. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroota amantii biraatti fashamaa argatuun jirra jirtu bakka jirteetti nageenya rabbi si faadhaa jiraatan nagaa kooti galata rabbi bakka jiraatan isin jedha ilmaan xiyya qaalii babbareeddu. Ani maammaan keessan hin rafne isaatii kanallee hinuman ta'a. Ganaan rafaa ajandaan egaa yoo waa ajandaan jiraate galgala kanallee taffedhan rafu. Yoo baay'eetti sa'aatii 9:10 rafaa 10 walakkaa gara 11 rafa suubii salaatii rafa bakka hundaafiyyuu suubii salaatii rafee ganama sa'aatii 1 walakkaatti ka'a. Rakkoo bara garuu ammuma kana keessaa dubbaa ta'ee hin deemu ammuma kana keessaa furdadhee hin deemu hin uqqanne dhuga garuu fuula kiyya na uqqatee jira kaameraatti na bal'ise malee fuulli kiyya na uqqatee jira jechuudha. Hirribaa dhugaa hirribaa waan biraati. Halkan nan deema guyyaa nan deema waraabessa matee bara waraabessa guyyaa saafaa deemu ta'e mana deemsisa. Wanni waraabessiyyuu halkanii guyyaa walitti hin deemu bara rafa guyyaa rafaanni halkan deema ani guyyaa falga walitti deema gaafa biyya galu akkas ta'e inni ala ka'ee caakkaa keessa deemuun qola. Warri
miidiyaa kanarraa fira waraabessaa taane dhugaa rabbi fira bineensaa taane halkan hin deemne guyyaa hin deemne billaa argi yoo taffedhan malee ta'uu dide umurii qaban kanatti yerootti qaban kanatti yoo taffettee fiidde malee irriba rafte jennaan isaatii amma humna qabnutti isaatii amma fayyaa qabnutti yoo taffi jennee waa barbaadanne malee booda gaafa humna hin qabne humna dhabuu jira dhukkubsachuu jira ciisuu jira kanaafuu irriba dhabne amma hojjechuu bakka yoo baay'ate isaatii sadi rafaan wallahi isaatii sadi raf achi kaanani xirrii silkiin nakaasaa mitire mana kana keessa walumaalinna numan kakkaa dhugaa rabbii numan kakkaa akkasii ayyoon diraamaa kana hojjette jechuudha warroonni hin argine warroonni argitanii jirtu warroonni argine immoo linkii jala isinii kaarakoon qabu kaleessas viidiyoo ishee daawwannee turre waan ta'eef viidiyoo har'as Sumayyaa daawwannee turre ani amma viidiyoo kana ammumaan gadhiisaan bulchuu ganama hojiitti waan hin ka'uuf sammuunis humna lakkafamaadha waan ta'eef hojiitti fiiga ganama hojiin hojjedha aga sa'aatii 6-7 kana walumaa gad fiiga tu mana qulqulleessu otoo nyaata hojjedhu waamee kan natti dhufa saniif jedhe amma gadhiisa gaafa ribaa kaatanii ilaaltu jechuudha isin immoo viidiyoo kana dhaggeessaniitu akkin jedhu wanni ayyuun egaa akkuma beekamu bakkuma hundumaatti isheen jaarsa reebdi amma jaarsatu na reebde moo maayidee na kafalte ribar jaarsi asii immoo na kafalte na reebde jedhee isa xuruu goote bakka isheen ayyuun bakka badiin jiru qaa goote rukuti jechuudha iddootti balleessiti malee iddootti immoo waan gaarii hojjetti iddootti immoo waan gaarii dubbatti iddootti immoo my king ayyuu jenna iddootti nu boositi bar iddootti nu boositi maaliif diinaa dhufu goote rasaasa tokko lamatti gadhiiste jechuudha diinatti dhufu ofirraa qolatti jechuudha akkuma argitanii ijoolleen tokko ati maasaaf daati maa kijibda yoom ani waan kijibu tokko keessa buusin jiru waan Sumayyaa fanaasaa naasa waan Saidoon fanaasaa naasa waan Ayyuun fanaasaa naasa waan tokko kijiba tokkollee itti mannee jechuudha isin warra koo viidiyoon naggeeffatin kijibda isin warra viidiyoon naggeeffatin hin kijibdaa jedhu korona shinaante ምንድነው እናንተ ሶስው tokko baddeefa dhufte raamadaana kana rabbiin irraa oofee balleesseetu amma mocheen itti deebise aashaa 99 0 afummoo kana waan akkasii aashaan tokko irraa badde amma isheen tokko numa jirti hin badde dhenee gedadhabe hin badde ani immoo rabbi balleesse yoo jedhee gammadaa ture beektan komentii jalatti nama rabsiti bakka dhugaan jiru deeggartu bakka kijibaa jaallatti soba dubbii jaallatti sadiif jedhee lola jirta ashiyyee ashuu jirta ani maamaa keetiin talaa maamaa kee lol taate maamaan hin beektu waan argite haasofti maamaa jechuun dulloome kalaas ani dulloome haati keessan akka barbaadetti haasaa bas na sirreessuu qabdu maama dhiisi teekinooloojii keessa jirra yerootti ati keessa jirtuu fi yeroon amma ati keessa jirtuu fi yeroon amma keessa jirru tokko miti yaa maama dhiisi naan jettu ana haadha keessa gorrisitu malee haadha keessa narrabsitu kijibdu naan jettu ana nama guddaa kana kijibaa subhaanallah a'uuzu billah